Harka fuunee hordoftoota YouTube channel kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaa koo dhagalanne waaqayyoo lafaa ta'u sinillee kan gaatatan abdii guutuun qaba. Egaa tiyaarallee deebi'ee dhufeetiin injira viidiyoo bira qabadhe sun dhufee innis viidiyoo maal ta'u jettan ijoollee hedduun kan keessa fuulli keenya urmii keenya malinnu sun tuuraa jira. Maal fayyadamtee yookiin immoo wanti beektu jira warroon jettanii nagaafattan jirtu jechuudha. Sanaan viidiyoo sanan hojjechuudhaaf dhufee har'a. Akasuma osoo gara YouTube viidiyoo kiyyaattan darbiniin dura warroon YouTube channel kee subscribe gochuudhaan like gochuudhaan warroon jabaadhaan jechaa jirtan dhugumatti gooftan isin eebbisuu eebbifamaa isinin jedha. Hedduun sin jaaladha, hedduun sin kabajaa, galatoomaa isinin jedha. Akkasuma immoo warroota YouTube channel kiyyaa argitanii viidiyoo dhaggeeffattanii osoo subscribe godhan bira dabartan immoo ijoollee Oromoo YouTube kee subscribe gochuudhaan akka jajjabeessan abdiin isinirraa qaba. Subscribe gochuun nama hin kafalchiisu wanti nama raarus tokko hin jiru garuu immoo nama saniif jabina waan ta'uuf YouTube channel kee subscribe gochuudhaan na jajjabeessan isinin jedha. Subscribe gochuudhaan na jajjabeessan isinin jedha. Akkasuma warroonni gaafii qabde warroonni comment jalatti barreessaa jirtanillee gaafii keessa naga danda'amateen comment jalatti isiniif deebisaa tanan jira. Kan immoo comment jalatti deebisuu hin dandeenye haala kanaan viidiyoo isin hojjedha jechuudha. Ijoollee baay'een kan keessan garuuyyuu viidiyoo ilaaltanii osoo hanga xumuraatti ilaalin gaafii gaafatu jechuun. Kanaaf viidiyoo hanga xumuraatti ilaalaa yaadni isaa isinii gala jedhan yaada. Maaliif wanti tokko hanga xumuraa yoo ilaalannuuf gala jechuudha. Osoo immoo jalqaba irratti osoo wanti kun ilaalin dura gaafii gaafannu yoo ta'e wantuma achi keessa dur deemnee gaafachaa jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf viidiyoo hanga xumuraatti ilaalan isinin jedha. Viidiyoon kiyyaarra qabaddee dhufee waa'ee ijoollee fuulli kan keenya urmii keenya waa'ee sun tuuraa maal fayyadamtaa yookiin immoo maal fayyadamnu faayidaan maaliin ittisuu dandeenya warroonni jettan jirtu jechuudha. Innillee kireemiin illee ni jira garuu faarmaasii deemtanii osoo gaafattan jechuudha. Kireemiin isaaf hojjetame ni jira garuu immoo warroonni kireemii argachuu hin dandeenye mana keenya keessatti akkamittiin kireemii ofii keenya qopheeffachuu dandeenya kan jedhudha. Egaati haala salphaa ta'e wantuma salphaa irraa mana keenya keessatti hojjetachuu dandeenya jechuudha kireemii sana. Egaati kireemii sun maal irraa hojjetama yoo jettan ruuzi masirii jedhama afaan arabaatiin jechuudhaan arabaan bira hojjedhutti ruuzi masirii jedhama yookiin immoo ruuzii dhuma ta'e ruuzii fufurdaa adii jechuudha. Ruuzii san hundi keessanii yoo ni beektan jedhee yaada. Ruuzi masirii jedhama, ruuzii adiidha, fufurdaadha jechuudha. Viidiyoo irratti isinitti argisiisa. Isa sanaa fi talbaa jechuudha. Talbaa namni hin beekne jira jedhee yaadu. Ijoollee Oromoo taatan talbaa namni wallaantan hin jirtani. Isaa fi ruuzi masirii adii fi talbaa irraa akkamitti maaksii fuula keenya hojjechuu dandeenya kan jedhudha. Egaati talbaa ni affeellaa bishaan duwwaadhaan affeella jechuudha. Yeroo affeellu soogidda tokkotti hin goonu bishaan duwwaadhaan affeella. Erga bishaan duwwaadhaan affeelle immoo talbaallee akkasuma bishaan duwwaadhaan osoo waan tokkotti hin godhin bishaan duwwaadhaan affeella. Ruuzillee akkasuma bishaan duwwaadhaan affeella. Ruuzillee qallaatatti daknaa talbaa mooyyuu keessaa dhimbiibne jechuudha. Inni kan dhimbiibnu maxallalaadhaan ta'uun qabaatu carqii qulqulluu yookiin immoo jibrii adii jechuudha. Isa sanaan keessaa cuufuu qabaanna jechuudha. Bishaan isaa maxallalaa irratti hoggaadhaan keessaa nuuf hin xallalamu. Talbaan akkuma beektan adda namaaf hin bahu. Kanaaf carqiidhaan dhimbiibne jechuudha. Akka biyya keenya yeroo duraanii jechuudha. Yeroo bishaan waraabduun ta'e ni beektan jedhee yaada. Carqii jibrii adiidhaan bishaan kan dhimbiibamu jechuudha. Biyya keenya isa kanallee haala kanaan dhimbiibdu jechuudha. Egaati viidiyoo irraa argitanii akka hubattan abdiin isinirraa qaba. Viidiyoo guutuu ilaalaa isinin jedha. Gamanumaan gara viidiyoo kootti isin dabarsaa turtiin keessa viidiyoo koo wajjin haa ta'u warroonni YouTube channel kee subscribe godhan irra deebiidhaan subscribe godhaa isinin jedha. Ijoollee Oromoo hedduun sin jaaladha, hedduun sin kabaja. Viidiyoo kiyya hanga xumuraatti akka ilaaltan immoo abdiin isinirraa qaba.
haaluma argitan kanaanii viidiyoo kiyya hojjennee jirra akkasiniif galu abdeen sanirraa qaba. Egaati haala kanaan qopheeffannee mana keenya keessatti fayyadamuu dandeenya baasii tokko malee qulqullina fuula keenya akkasumas fayyaa fuula keenyaa eeggachuu qabna jechuudha. Kanaaf haala salphaa ta'een wantuma mana arabaa keessatti argannu yookiin immoo wantuma mana keenya keessatti argannuun baasii tokko malee jechuudha. Haala kanaan hojjennee kireemitti fayyadamuu ni dandeenya. Akka isin galu abdiin isinirraa qaba. Viidiyoo kanarraa akka hubattanis abdiin isinirraa qaba. Egaati laaltanii too biraan darbinaan laayik godhaan isinin jedha. YouTube keessa subscribe godhaa na jajjabeessaa isinin jedha. Wanta baay'een qabadhee isiniif dhufa. Wanta baay'ee wanta ofii kooti fayyadamee wanta baay'een gara YouTube kanatti dabarsuu barbaada. Garuu subscribe hin jiru, like hin jiru. Akkamtiin viidiyoo hojjechuun baay'ee ulfaataadha maaliif atiin hojjettee namni ilaalu tokko yoo wanti biraa hafee laayikumayyuu tuquu yoo dadhabe garuu baay'ee namatti ulfaata. Kanaaf ijoollee Oromoo walaa jajjabeessuun sinin jedha. Egaati odoo isinitti dheeressu viidiyoo biraatiin hanga walitti deemeetu turtiin keessan turtii gaarii naaf haa ta'u. Hedduun sin jaaladha hundumaa kan keessaniyyuu nagaa naaf ta'a. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Warroonni gaafii qabdan koomentii jalatti barreessaa. Warroonni gaafii qabdan koomentii jalatti barreessaa. Wanta biraallee yoo qabaatan koomentii jalatti barreessaa sinin jedha. Bakka turtii gaarii hedduun sin jaaladha.